Nagaara caaluu naga waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf baay'atu hordoftoota qiddoo yuutiib jedhu jalatti kan argamtan hunduma keessanidhaa fi tolee guyyaa kaleessaa jaartiin ajjii akkasumas immoo caaltoon illee hospitaala baatee jirti jechuudha. Jalqaba irratti waa'ee jaartii ajjiin dubbadhaa. Yeroo darbee gaa'ii ajjii maaliif qoricha nyaachifte yookiin immoo summii maaliif nyaachiste jedhee akka ishii gaafachaa ture hundi keenya iyyuu argineerra. Sanarraan kan ka'e ani mana hin bullee baay'een hiriyaa koo bira bulee jettee egaa balbala saaqattee dhuftee hiriyaa ishii teessistee ajjii eegaa turte. Ajjii yeroo inni mana seenutti maal hojii dhuftee yeroo jedhuunitti gadi taa'imee minamina jettee jechuudha. Sana booddee dura nagaatu dursennaan egaa mucittii sana yookiin immoo hiriyaa ishii sana ajjiin nagaa gaafatee gaafa jedhu ani waan hin godhe tokkollee hin qabu qoricha nyaachiste naan jedhee ani waan nyaachise hin qabu jetteetu dubbachaa turte jechuudha ishiin. Sana irratti ajjiin erga ishiin nyaata natti kennitee booddee nyaadheenanii na dhukkubuu jalqabee garaa koo na muruu na gubuu jalqabee jettee kanadha jettee achii booddee jechuudha. Gooddanyaan ishii sun yookiin immoo hiriyaan ishii sun dhugaa baay'een itti gammade jechuudha. Gooftaan ishee haa eebbisu dhugaadhaaf dhaabbatte jechuudha. Atisoo eddaa nyaata nyaattee booddeedha kan jalqabe jettee nyaata soo duratti kenniteefis beektu akkamittiin nyaata kana nyaattee dhukkuba kanarra bu'uu dandeesse yoo duutellee situ hajjeese jechuudha. Osoo hani kanaatti beekeera ta'e mana kooyyuu sin bulchu ture jettee jechuudha. Achi booddee ati hiriyaa koo mitiidha ati hiriyaa koo miti atanaaf naa dubbatta jedheenanii si fidee dhufe malee narratti dubbatta jedhee miti. Ati maaliif narratti dubbatta osoo wanti ta'e siif hin galiini osoo nani akka laadhe fakkanii qorichatti godhatoon argin maaliifiyyi narratti dhugaa baata jennaan ajjiin hiriyaa kee kana kan fiddee dhuftee akka ishiin dhugaa sii baatuu fidhaayi akka ishiin lakkishii miti jettuudhaa fi kanatti fiddee dhufte jedhee itti dubbachaa ture jechuudha. Yeroo kanatti mucittiiyyuu baay'eetti lolaa turte jechuudha, ifachaa turte jechuudha. Maalis haa ta'u maali waaqayyoodhaaf haa galatu amma ishiin homaa hin jettu hospitaala galtee jirti. Doktoroonni iyyuu osoo daqiiqa 30 turteetti ta'eera ta'e induuti turte nuun jedhanii qarshii guddaa baasaa turre. Amma iyyuu kanan dhufeef immoo qarshii fudhachuufan dhufe jennaan qarshii wantatti fudhatu tokkollee hin jiru qarshii maalii qabdate jettee jechuudha jalaan baatee jechuudha. Yeroo kanatti qarshii kemiti kanii fudhachaa dhufe qarshii kanii isaa fudhachuu dhufe haadha mana isaa dhukkubdee hospitaala ciisaa jirti kaayii inni sobuu qoricha akkas jette immoo inni sobuu qoricha summii nyaachisanii waraqata irratti hojjechiifataniiti akkas jedhu isaaniin sobuu waraqata doktora hojjechiifatanii jette jechuudha. Akkatti dubbattiin jedhimanii viidiyoon jira namoonni jechuudha. Namoonni immoo chaanaalii sana jala seenan yookiin immoo namoota ishiin akkana irratti hin goonanii qoricha nyaachisne summii kennineef jettu jechuudha. Sheerii gootanii maa namoota sana biraan hin geenye. Warri laayikii gootanii warri sabskiraaybii gootanii fi warri koomentii barreessitanii fi jechuudha. Maaliif namoota ishiin akkatti irratti sobdu kanaadhaa fi maaliif namoota isaanitti dhiyaataniidhaaf kinoo viidiyoo kan hojjetteettanii maaliif sheerii hin goonee fi sheerii godhaaf isiniin jechuun jaaladhaa sumaan haa ilaalanii hojii ishii jechuudha. Achi booddee yeroo kanatti hospitaala deemnee ilaaluu dandeenya waraqatarra jira waan hundumtuu doktorootas gaafachuu dandeessu jedhee ajjiin dubbachaa ture jechuudha. Ishiin yeroo kanatti baay'ee gadi jetteen gooddanyaadhaan jechuudha. Gooddanyaa ishiin akka araarsitee akka waan hundumayyuu dubbatanii waliin jireenya isaanii eegalaniidhaaf fiddee dhufte suni gaafa hojii ishii ilaaltee gaafa waan inni jedheen hubattee jettu maal goote gaafa dhimma ishii dubbachuu ishiin didduu bajetteen jechuudha. Jalqabuma osoo ajjiin dhufeen durayyuu viidiyoodhuma kaawwatanii isaan haasawaan iyyuu sirriitti galeeraaf jechuudha. Sheeraaf hiriyaa ishii sanadhaaf sirriitti galeeraaf jechuudha. Ani immoo kan isin jedhu jechuudha jaartii ajjii hiriyaa kee sana osoo hin taane osoo magartuu waan matteetta ta'e sirriitti sii mijata ture.
bakka dhuga ba'umsaaf sii taate turte ishiin dhugaa sii faraduuf sii taate turte maaliif jenna kan akka keetii waan taateef jechuudha. Kan akka keetii waan taateef jechuudha. Sinii akka bufaatti dhala namaa hiddaa jirtu dhala namaarra miidhaa gahaa jirtu jechuudha. Ishii darbattee gadi baate jechuudha. Amma mucayyoon booda kanaa booddee naannoo kee hin ga'u naannoo koo hin gahin narratti hin bilbiliin jettee maal goote balbala gadi baate jechuudha. Tiich kan akka keetii hiriyaa jedhan immoo kan akka keetii jettee achi booddee deebite dhufte. Egaa hordoftoota koo narratti dhugaa baate ishiinis waan hin godhe hin qabu. Sobame osoo ta'eera ta'e osoo viidiyoo waraabne ta'e dhugumayyuu laannee fi jenna. Amma ifaan ifatti viidiyoo hojjattee laatteef miskiina. Kinoo dhukkubsatte obstaala galte lubbuun ishee akka du'uuf tureeti. Isa biraan immoo jechuudha. Gaafa inni si gaafatu kan biraa miti kan kana caalu godheefiin sitti agarsiisa silachuu tokkottan sinfixa jettee dubbatte. Otumayyuu qoricha sanayyuu laachuu fi baattee dubbiin kee kuniyyuu dhuga ba'umsa miti. Tokko caaltu ani waan tokko siimaa jechuudha. Caaltu akka nama tokkootti jechuudha. Eenyuyyuu dhala isaatiif rabbiin hin caaluuf. Dhala isaatiif eenyuyyuu rabbiin caaluuf. Dhugaan siin jedhe dhala kootii jedheen aarsa kana hundumayyuu kaffalaa jira jette. Durbii shawaa koo gootadha. Ati maaliif akkattiin gowwaa taata jireenya kee irratti? Ati maaliif akkattiin gowwaa taata lubbuu kee irratti? Biraankiin engadda hojjedheedha. Ani biraankiin isaan godhe garaadhaan qaba jedheeni jette. Ati akka nama waan sichiyyuu garaatti baachuudhaaf yaaduu isaaf gana ulfaa'uudhaaf yaadutti waan jirtu fakkaata jechuudha. Ta'uu hin qabu. Dhala kee alarra dhaabbattee of dandeessee hojii kee hojjetachaa harka kee keessa galfachuu hin dandeessa. Gara seerattis yeroo dhiyaattu waan jalqabdeetuma dhadheetuma kasasuu jalqabdee waan dhaabdu natti fakkaate hajjii jechuudha. Isa biraan immoo waa sitti godhe immoo maalidha garuu kan akkasitti dhangaafate kutattee ba'uudhaaf jette naannessee fidee itti si deebisu jechuudha. Atis kutattuu ta'uu qabda, goota ta'uu qabda dhugaan siin jedhe. Dubartiin okkoo gootadha. Dubartiin okkoo dhiira caalti. Ati meeshaa karaa salphaa ta'een ammee kana xalaxalamaa irribarra hoolu kan teessurraan kaane. Kan amma dhiira jette sirumayyuu dhiira jetteeyyuu kan itti deebiteeyyuu hatiyyuu jechuudha. Mucaa kee duwwaa miti dhugaan siin jedhe. Wayin jaalallisaa keessa kee jiraachuu mala hin beennu garuu haa ta'uyyuu malee miidhama mucaa keetii bichaa miti. Yoo waa qoricha asirratti godhatee akka tasatti naannooftu akka naannoo isaatiin fagaannee sinaannessaa jira jechuudha. Sinaannessaa jira jechuudha. Siigalee akkasittiin ammayyuu kinoo gaabayee jira. Qoricha fudhadheen bahee hojii immoo hojjetiin naan jette dooktorri hanga guyyaa 3tti jetteetta jechuudha. Hojiin hojjetiin naan jette hojii kee irraa dhaabbatte dhala keessa hin arganne fayyina keessa hin arganne qoricha jechuun in ulfaata dhugaan siniin jedhe. Qoricha jechuun in ulfaata baay'ee jechuudha. Maalidha makiinaa keessatti wanti namni wayii jira beektu akka asiidii wayiiti jechuudha. Akka asiidii wayiiti jechuudha. Guyyaa tokko lafatti gadi nam'e jechuudha. Guyyaa tokko lafatti gadi nam'e manum kana keessatti jechuudha. Achumaaniin fooxaa fuudheeni fooxaadhaan xarage harkuma kootiin jechuudha. Fooxaa sana ennaan xiqqoo ishee turu jechuudha. Akka ibiddaatti xaaxaxaxaxat godhee gugubee lafa kaa'e. Harka koo hundafee garagalee ilaalee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maaliif omaallee gwaantilleen keewwanneen ture jechuudha. Innaa qoricha jechuun in ulfaata siifin kaase caaltu qorichi keessa namaa foon namaa in guba hin miidha in kukkuta jechuudha. Ammas iddoo tokkotti deebitanii waliin jiraattu taanaan abadan ishiin sinneeftu. Abadan kana beekuu qabda ishiin sinneeftu. Akka tasaa jechuudha. Akkuma tasaa lubbuu kee baastee baatee biyyaa baati malee jechuudha. Siifin raftan malee ishiin. Lubbuu kun dabarsa malee lubbuu kun dhaba malee hajji dhiiseen ba'u mana kana keessa jetteetti murteeffatteetti jechuudha ishiin.
Adoo maal jetta achuma teessee jechuudha. Dhala koodhaa jedheenan qebexxessee jedheenan qebexxeree jedheenan hin jedhin bakka. Achi mana sana keessaa bahiitii falmadhuu dubbadhuu bilbila kee nuuf kenni si gargaarraa siin jechaa jiru akkoo hordoftoonni kee. Baay'ee si jajjabeessaa jiru, baay'ee si barreessaa jiru. Mucaa maaliif jechaa ooltaa? Maaliif ofiin taatu? Maaf immoo gowwoomtati? Hin gowwoomin dhugaan siin jedhe. Boru gaafa wanti tokko kee miidhameera ta'e biyya hormaa keessatti rakkatta hin miidhamtaa. Fayyinni kee waan hundumayyuu hin caalaa. Isa isaan immoo sirratti xaxanii immoo jechuudha. Ishiin qophaa sirratti ajjiin qophaa sirratti xaxanii immoo jechuudha. Gara akka amantii keetiitti gara amantii keetii deemitii isa isaan sirratti xaxan sana ofirraa baasi yookiin immoo qoricha waan ta'e fudhadhuutii sirraa bahu. Namni kamiyyuu akka amantii isaatiitti karaa fayyinaa qaba waan ta'eef jechuudha. Rabbi keetiin kadhadhu. Dhala kee rabbitti laadhu. Mana isaanii keessaa bahi. Dhaamsa kooti siin jechuun jaaladha. Sun immoo inuma bookkisti ani hin goone jetti sodaatteettis hin beekan. Amma otoo ilma caaltuu ilma gargaara yookiin immoo namni nuti tokko achuma biyyuma sana keessaa fakkeenyaaf osoo caaltuun hin gargaara bakka karaa poolisootaas maaliinis jedhanii osoo amma fakkeenyaaf namni nuti tokko kutataan tokko yookiin immoo jabaa namni tokko poolisuu wayii qabatee gara isaanii dhaqeera gara ajjii dhaqeera too ta'e jaartiin ajjii fi ajjiinaa qabanii osoo jedhanii caaltuun hin qabsiistu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Caaltuun hin qabsiistu hin sodaatti jechuudha. Hin sodaatti dhugaa rabbii. Ani la dhugaa xiiqiidhaa jette miti xiiqii tokko kana gochaa jira jette dura jalqaba isa gaafa waltumtanii maal jettanii gaafa manatti deebitan. Xiiqiin akkatti miti. Xiiqiin lafa xuraa'ummaatti deebi'iitii jechuun akkati xiiqii jetteetti akka waan mucaa keessa argattee ishii mootee boontee jiraattutti fudhatte jechuudha. Akkasittiin miti. Xiiqiin geessee mana keetti si deebisee dubartii kana faanas akka jiraattu si godhe mitiire si gugguufsifte dhugaa sitti muuftanan si gugguufsiftee miila kuna dhiqisiin jettii takkana sukkuumisiin jettii takka qarshii keetiin nyaata naa bitiitii naa hojjedhu siin jettii fala sitti baateetti jechuudha. Qunoo qoricha sii laatteetti jechuudha. Miidhamni kana caalummoo hin jiru addunyaa kanarra. Kanaaf iyyuuti Waaqayyoo hunduma caalaa baga lubbuu kee dhugaa dhala isheetii egaa akkasitti fakkaatetti wajji ishiidhaaf dhama'aa jirtutti gatii kaffalaa fi jirtu sanaadhaa fi baga Waaqayyoo lubbuu keeyyuu oolche bagayyuu homaa hin ta'in akka ajjiin jedhestis akka ati jettettis yeroo muraasa qabdu turte siin jedhaniiru. Maal akka ishiin sii laatte maqaa qoricha sanaa sinii mujetteetti gaafa jalqabaa waan ta'eef hunduma caalayyuu baga oolte siin jedha. Ati ofitti ammayyuu ofitti hin laafin. Ela hiriyaan ishii bakka ishiin jirtutti ishii gattee biraa baate. Kanumadha. Gottootii mana kee keessaa baasi. Yoo dhuguma fedha mana keetiif namni sunis immoo ajjiin yoo fedha kee qabaateera ta'e. Fedha kee hin qabu taanaanii yoo gadi teesse gadi taa'i yoo deemte deemsiin jedhee si karaatti tataanaan ofii keetiif of rakkisaa jirta siin jenna. Isa kanadha hordoftoonni Qeddoo YouTube subscribe like godhaafi anu guddaan sin jaalladha dhugaa baay'ee na jajjabeessaa jirtu naaf galatoomaa naaf jiraadhaan sin jedha.